የብርሃን ምንጣፍ ድባቢ ዘርጋ ለውድ Yooyyaa harka fuune akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa ta'u lafaaf iddoo jirtanitti jechaadha. Viidiyoo kana sheer godhaa wal biraan gaha shamarran keenya jechaadha. Obboleetti keenya suura ishee asirratti argitan kana abbaa manaa ishii zeeyitiitti naqxee bifa jala jiru kana akka argitan kanatti gubatee mana yaalaa Saud arabiyaa keessa jira jechaadha. Obboleettiin keenya kuni dhalattuu Harargee gaara mul'ataati. Inni immoo dhalataa Kombolchaati jedhanii garuu I don't know garuu ani waan ajaa'ibsiifadhe shamarran keenya dhiira tokko waliin jiraachuuf fedhe yoo isiniin taane yoo isin miidhe dhiisa biraa deeman dhiirri tokko deemu tokkotu dhufa garuu ishiin dhugaa qabdi laala bakka itti gubatte qabdi bakka isheen itti gubatte tokko faarratti qaama riyaala 25,000 baaste akkan odeeffannoo karaa miidiyaa argadhetti Iqama riyaala 25,000 baaste makiina riyaala 20,000 bittee fi waligala 45,000 kaashi xab lafa goote fidde biyyarraa isa makiina isa keessa keette haa hojjetu jette haa guddatu jette isa fidatte abbaa manaa kana laala iyaan gola madaami keessa ramadumxamti inni tabiraa gabbiina kaawwate zannaxaa jedha akkasitti zannaxaa gubattee gaafa gubattee obsitee ilaalte jettu furmaan hin jiru miti waan gootu zeyti daffistee eeggattee mana galtee zeyti daffistee gixxu miti goote an shamarran Harargee kanaaf isin dinqisiifadha gootummaa qabdan bakka onnee keessan keessatti duubatti hin deebitan duutanis duutan jiraatanis jiraatan jajjabinna qabdu dush akka shamarran Harargee kana garaan kiyya na kutate jecha osoo garaan na kutate dhugaa nama gubabar ofii xaartanii dhiirri ulataan beeku laala oolman beeku dhiirri oolman beeku alofii kiyyarraa waan na mudaterraa yaada sinii qooda gizeen bara 2023 akka faranjootaatti daa'ima kiyya dugdatti baadheen kushiina arabaa keessa hojjedha abbaan manaa kiyya hidhaa ture yeroo hidhaa inni ture kana mallaqa ergaafin ture achitti Isumaanu natti daa'ima baadhee ergaafi ture garuu hidhaa san keessa bahee Itoophiyaa galee rakkoo kan hunda keessa darbee mallaqallee itti ergee mana ijaaree haa sirreessu jedhee daa'ima kiyyas galfadhe so maal la godhe seetanii Itoophiyaa argini galee ergan mallaqa itti ergee ka'ee amala natti jijjiiramuu jammare laala gaafa rakkoo keessa jiru garuu daa'ima kiyya dugdatti baadheen gola nama hojjedhee mallaqa ergaafi ture mana hidhaa keessatti Itoophiyaa galeetti Lala irgantu dabar Itoophiyaa galeetini maal la godhe natti quufa mucaa kiyya yoo barbaade na dubbisiisa yoo barbaade itti dhiisa ofii barbira jira abbaadha kaza gubadhee dhumarra bakka mallaqa itti erguu dhiisani gaafa mallaqa itti erguu dhiisu deemee intala wayii fuudhe laala So irrigantuudha gaafa jennu ragaa wajjin shamarran tunne gubattee dama boleetti kun gubattee obsa fixattee zeytiidhaan xabbastee lafa isa goote kutattu haadha ishee inna ani akka dhuunfaa kiyyaatitti nama miidhame kana biyya namaa keessatti garuu ishiinis duudana ishii dhabdee humna ishee dhabdee jarri lachuu amma miidhamaadha inni illee gubatee miidhame isheen illee qabeenya ishii dhabdee gubattee miidhamte bultiin taanee fi qabeenya ishiitti nafne humna ishiitti nafne riyaalli 45,000 kun birri waggaa meeqatti itti qaba laala waggaa meeqatti akka ishii fiddoo birri waggaa 3-4 walitti qabatteeti duudi ishiitti citeeti xabbafamteetti zeytiidhaan xabbafamtee nyaata ruuzii ibiddaan aduudhaan o'aan qorraan duudi ishii citee gola namaa keessatti saraamikii namaatti irratti dhiinni ishii dhumateet fiddi birrii kana laala isheen akkasitti fiddee ajjireen ittiin bashannane ishii silaa ishiin jireenya keenya jijjiiraa hojjetee nu jijjiiraa boru mana keenya nu guddataa daa'ima keenya nu guddataa itti horraa itti guddanna jettee karoorfattee of fidde garuu inni akkasitti ishii ganee haguma dhufetti hulataa ishii oolmaa ishii rakkoo ishiin keessa baastee asii isa geetti san irraaffatee tan biraa faana deema laala an akka waliigalaatitti shamarras ta'e dhiira birrii keessatti ganna ixanii iffidinaa biyyarra iffidinaa irrigantuudha tama humna qabdutu tama sirra teettee kan hojiin hojjenne dabbaa akkana goggootuu argate ati kan gola namaa keessatti xollogde achi gatamteet ishii santu san dabbaa dhidhiibu santuuf maddii kaawwama isa irrigantuudha kanaafuu dhiira biyyarraa
ordering godhatina. Hin godhatina ta'a. Kamasitti bilchaatee argatte fudhu malee biyyarraa order gootee fudhate. Hin jiru kun saphata sirraa nyaatee si gata. Kanuma dhugaan jirtu. Kanaafuu shamarran keenya yoo si qalbii qabaatte dhiira biyyarraa ordering godhi. Dhiirri illee dhagaha. Gaafa akkatti gubattan kana nusinii gadduun dhabnu garuu rakkoo gaddiga isin lachuu miidhamaadhaan malaali. Ijoolleen mucaalleen miidhamaadha. Kamiif akka gaddinee kamiif akka dhiisnu hin beeku. Angaruu yaada kiyyatti ishiitu irra miidhame. Inni badiisaatitu saqaxxa'e rabbitu itti ejeje. Gin ishiin dafqa ishii dhabde ilaala. Bakka gubattee waan gootu dhabdee gola namaa keessatti gubattee akkasitti hojjettee birrii gaafa fiddu duriyyeen ati fiddee dhufte asitti sigatee tan biraa faana yoo zannatu hindee zeyti miti bara irrallee kuttee gatuu dandeetti gubaadha nama gubaa hindee meeshaa isaarraa kutuu dandeessi sababni ishiin meeshaa isaarraa kuttuuf tokkoffaa meeshuma san qabaadha fi miti waan hin dhadhoo jala kaatee tiriin ishii salphisuuf deeme kanuma meeshaa san irraa dokutte illee galagalte. Kanaaf adaraa keessa warri dhiiraa dubartii fuutan takkaaf amanamaa. Booddee rakkoo akkanaatti seenina amma mucaan kun akka abdii raggaasaa ta'e bakka xabbafame gaafa achi nafti isaa rabbi fayyisee fi gogaan fayyaa jedhe barruu ta'eetuma dhufa malee normaaliin sun hin jiru. Fayyaa hin du'aa rabbitu beeka. Kan jiru biyya namaati ilaala. Amma mana yaalatti waciisanii ol baasa. Odoo dura adabatee mi'a ofii sassaabbatee qodaa ofii sassaabbatee konkolaataa qabeenya ishiitti sassaabbatee adabatee ishee hojii jiraate kun hundi hin dhufu. Kanaafuu warri dhiiraa kenna osoo rakkoo isinirra hin geenye har'a viidiyoon jedha har'a jireenya ta'e wajjin dhaabattee wajjin cimii qabadhu. Qabadhu akkanatti dubartiin hanqulaaliidha. Qabaa barbaadde akka hin cabne. Cabde taanaan garuu deebitee suphamuu hin dandeessu. Cabde taanaan deebitee si waraanti qoree taatee malee deebitee si wajji fayyitee jiraachuu hin dandeessu. Hanqulaaliin gaafsi harka jirtuu qabaan tolchiinsi harkaa lafa buunan hin haramtu. Dubartii jechuun illee akkasi. Dhiirri kenna an akka waliigalaatti dhaamsinii dhaamu dubartii kunuunsa. Kunuunsa yoo ishiin barbaanne yeroodhaaf ittiin dhufuuf immoo karoora qabda taate lubbuu keetirraa ba'itti deemi. Itti deemi haqa ishiin barbaadi yoo ishiin barbaade. Erga ishii haqa ishii barbaadde immoo ishiis barbaada haqa ishii jaalataa ishii jibbuun hin danda'amu. Dafqa ishii nyaachaa ofii keetii ittiin bashannanaa tabiraa fuutee ittiin bashannansiisaa jiraachisuun hin danda'amu. Kanaafuu adaraa keessan viidiyoo kana sheer waliif godhaati wal biraan naagaa. Hunduma keessan laalata shamara gola madaamii. Maaliifii viidiyoo dhiira biyyarraa fidatina in xalabatina order gootanii anum isiniin jedhe garuu haga beekumsa kiyya haga namummaa kooti isinitti hime. Booddee rakkoo keessatti kuftanii ani keessan jiru na sababatina isinitti himeen jira. Hin fidatinaa dhiira birrii keessatti ganna hin da'uun dhiira biyyarraa fiduu miti kaas jiruyyuu itti seenina bakka soban jiru tidaarii. Tidaariin hin jiru yoo argatte gizuma wal argite sanitti ilmoota akka dhaliitii ergadhu guddifadhu biyyatti shiidhaaf ciraadhu malee dhiirri tidaariidhaa ta'u hin jiru. Hin goyyoominaa sobee sirraa nyaatetti boru gadi si gata bakkeetti ati hoo karaarra taftaa jechaadha. Kanaafuu kanuma isiniin jedha waan dhaggeeffataniif galatooma viidiyoo kana sheer walii godhaati wal biraan qaqqabsiisaa dhiironni hunduu dhaga'uu qabdanii shamarran keenyallee rabbi obsa isinii haa kennu dhiira orderiin godhatina erga gootanii immoo obsaa malee waan akka kanaa jettillee deemina maaliif cubbuudha waaqayyoota itti siif farada malee lubbuu nama tokko irratti murteessuun kabbaadidha. Kanuma isiniin jedha viidiyoo kana sheer walii godhaati walaa gorfannu warroonni chaanila eebbisaa intartiimentiidhaaf haarawaa taatan laayikii sheerii sabiskiraayib godha. Odeeffannoo dabalataa barbaadan immoo koomentii irratti viidiyoo adda addaa qabannee akkasii dhufnuuf mallattoo notifiikeeshinii san oonii godhaati viidiyoon gaafa nu poostii goone kallattii isinirra gahaa galatooma.